Grade 9 Unit 3 New Curriculum. Kun curriculumii haaraadha. Kutaa salgaffaa boqonnaa 3 gilgaala achi keessaa filatamedha. Mee gaaffii kana waliin shaakallaa. Let me read first of all. A car is traveling on a straight highway at a speed of 19 km per hour. How far does the car travel in 15 minutes? Seera fiiziksii keessatti waan kenname jalqaba barreessinaa. Amma kun as keessaa speediin kennameera. Kanaaf v is equals to 19 km per hour jenna. Speediin kun kennameera. Timing immoo 50 minutes. Daqiiqaa 15tu kenname. T is equals to 15 minutes. Kana minitii kana immoo gara maalittirraa haawarittirra jechuudha. Yookaan immoo gara sa'atiitti yeroo jijjiirru daqiiqaa 15 haawaritti jijjiiruuf yookaan sa'atiitti jijjiiruu fi meeqaa firuudha 60 firraa jechuudha. Yeroo 60 firru meeqa dhufaa 1/4 hour jechuudha. Kanaaf minitii yookaan daqiiqaan 15 yeroo sa'atiitti jijjiiramu 1/4 sa'atii ta'a. Barbaadamaan keenya fageenya how far jechuun distaansii argisiisa jechuudha. Fageenya how far yoo jedhe distaansiidha. Kanaaf simboolii yookaan iddoo bu'een distaansii eessidha. Amma gaattaansee foormulaa distaansii qopheessuudha jechuudha. Eessarraa qopheessinaa? Speed is equals to distance over time kan jedhu waan beennuuf asirraa qaxxaamura yoo baay'isne distance is equals to speed times t yookaan time arganna jechuudha. Amma hundumaa gara yuunitii wal fakkaataatti jijjiirreerraa isa minitiin kenname haawaritti jijjiirreerraa wal fakkaateera jechuudha. Kanaaf iddoo speedii 90 km per hour yoo seene multiplied yookaan baay'isu iddoo taayimii kana immoo 1/4 hour yoo galchine haawariidhaan ni bada 90 yeroo 4 firru meeqa arganna jechuudha. 22.5 km arganna jechuudha. Gaaffii gaafatamne how far does the car travel in 15 minutes isa jedhuuf filannoo arfan kaa'ame kana keessaa A 15 km jedha, B 30 km jedha, C 22.5 km jedha, D 12.5 km jedha. Deebii sirriin sirra isa jiru 22.5 km ta'a jechuudha. Thank you very much.